baga ayyaana Idil Adhaa bara hijiraa 1446 nagaan geessan isiniin jenna. Ayyaana Idil Adhaa bara kana sababeeffachuun ganda buusaa keessatti waan qindeeffanne qabna. Nu duuka bu'aan nu hordofaan ammoo dhaamsa keenya. Kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa isin gaafachuus hin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaaf bakka jirtan maratti isin haadha qabu jenna. Sa'aatii kanarraa kaasnee yaadaan kara godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee ganda buusaa geessinee waan qindeeffanne tokko isin daawwachiisna. Yaadaaf qalbiin keessan nu waliin haa ta'uun dhaamsa keenya. Godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee keessatti masjiidni Jumaa 222 ol beekamtii majlisaatiin ijaaramanii tajaajila kennaa jiraachuu itti gaafatamaan mana maree dhimmoota Islaamummaa aanaa Nadhii Gibee Sheekh Muktar Sheekh Mahammad Nuur himanii jiru. Aanichatti masjiidotaan alattis madarasaan 50 ol beekamtii majlisaatiin ijaaramuun barattoota hedduuf beekumsa ilmiitiin bocanii baasaa jiraachuus ija keenyaan agarree dinqisiifannee jirra. Yeroo ammaa kana madarasaan akka aanichaatti beekamtii fi barattoota hedduun faayamee jiru tokko filannee seenaa gabaabduu isin biraan keenya nu waliin akka daawwattanu affeeramtanii jirtu. Aanaa Nadhii Gibee ganda buusaa keessatti madarasaan Sheekh Muktaar Sheekh Mahammad Nuur godinaalee Oromiyaa mara keessaa barattoota 1000 ol simachuun barsiisaa jiraachuus iyyafanneerra. Oromiyaan alattis godinaaleen naannolee akka Sidaamaa, Hawaasaa fi godina Alaabaattis barattoonni jiraachuu iyyafanneerra. Barsiisaan madarasaa kanaa Sheekh Muktaar gara fuula duraa yoo Rabbiin nu gargaare madarasaa kana kolleejjiitti guddisuu yaalaa jiraachuus himanii jiru. Akka maddee odeeffannoo keenyaa yerootti madarasaan seena qabeessi kun erga hundeeffamee turtii waggaa 23 lakkoofsisuun bakka beekumsi ilmii waraabamu ta'e galmee seenaa irratti galmaa'ee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 irraa eegalee hanga ammaatti barattoota lakkoofsaan hedduu ta'an barsiisuun ilma beekamaa fi beekamaa biyyattiif gumaachaa jira. Dhimmoota amantaa irratti kan dadhabee kan hin jenne barsiisaan madarasichaa fi itti gaafatamaan mana maree dhimmoota Islaamummaa aanichaa Sheekh Muktaar turtii waggaa 23 keessatti bu'aa ba'iiwwan hedduu dabarsinee as geenye jirras jedhu. Bara bulchiinsa wayyaanee keessatti doorsifamuu hanga hidhamuutti kan ga'an Sheekh Muktaar bakka amma jiran kana ga'uudhaaf aarsaa gurguddaa kaffalaa akka turanis madda odeeffannoo keenyaatti himanii jiru. Yeroo sanatti mootummaa abbaa irreetiin murtee balleessummaa qiraatii akkan qaraasifne dhorkaa kaa'uun doorsifamaa akka turanis himuu kanneen bu'aa ba'iiwwan hedduu darbuun dhaloota kana barsiisnee asiin geenyeerra gara fuula duraas barattoota amantaa isaaniitti collee ta'an oomishuus itti fufna jedhaniiru. Jaallatamummaa guddaa hawaasa Islaamaa biratti kan horatan Sheekh Muktaar barattoota 1000 ol barsiisuun cinaattis haadholii 1000 ol akka gandichaatti sagantaa biraatiin barsiisaa akka jiranis odeeffannoon garasii nu dhaqqaban addeessu. Bu'uuruma kanaan ganda buusaa keessatti guyyaa har'aa ayyaana Iidaa sababeeffachuun sagantaan guddaan qophaa'ee barattootaa fi keessummoota waliin kabajamaa jira. TV Namiltan sagantaa miidhagaa kanarratti argamuun qophicha karaa foddaa iskiriiniitiin hawaasa musliimaa maraaf dabarsaa jira. Oduu fi odeeffannoon madarsaa Sheekh Muktaariin wal qabatu kanumaan goolabnee gara odeeffannoo itti aanutti tarkaanfanna. Abbaan qabeenyaa Oromoo gootichi ija barbadaa qabeenya qabu irratti hiixatee kennuu kan hin waakkanne Haaji Ahmad Sheekii barattoota madarasaa Sheekh Muktaar ayyaana asitti dabarsaniif birrii 40,000 uduuriyyaan bitamee akka qalamu arjoome. Haaji Ahmad Sheekii abbaadhaasaa goota aanaa Nadhii Gibee biqilchitee biyyaaf gumaachite. Bara darbes barattoota ayyaana asitti dabarsaniif birrii 40,000 ol arjoomuun uduuriyyaan bitamee barattoota kanaaf akka qalamu gargaarsa turuun yaadatamaa. Arjummaan nama kanaa kana qofaan hin dhaabbanne. Aanaa Nadhii Gibee biiroo majlisaa yeroo jalqabaatiif ijaarrachaa jirti. Kanuma irraa ka'uun bara darbes sagantaa biiroo majlisaa aanaa Nadhii Gibeetiif birrii 165 ol gargaarsa taasisaa turuunis seenaa isaa yaadatam. Bara kana gargaarsa biiroo majlisaa aanichaatiif birrii 150 kennuun aantummaa amantichaaf qabus mul'isee. Gargaarsa kamuu gaafatame arjoomuuf duubatti kan hin jenne Haaji Ahmad Sheekii umriin isaa nuuf haa dheeratu jenne waan har'aaf qindeeffanne goolabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtanii nu hordofuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Ayyaanni Idil Adhaa bara kana kan jaalalaa, kan rizqiif, kan milkii akka nuuf ta'u hawwaa Eid Mubaarak jennee qophii keenya goolabna.